fakkeenya namumaa asxaa xurrummaati gaana man filatee jaliil jiliif eree seera islaamatiin rahmaan isaa seeree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan isarra dursu yoo jiraate ana dursa jedhee kee dhufe hayyee Ustaaz Faraan quba baasaa jiru Ustaaz Faraan. Ifama wanni kun gocha keessaniif hojii keessan duubatti sin jalaa deemsa waan taateef akka kootti namoonni niyyaadhaan jalattis ta'ee himataniiti osoo gagalmeeffame maqaa Ustaaz Ibsaatiin jedhamee marsaa jalqaba akka soo godhame malee ganaa keessaa naqee amma dubbatu maal jedhu sa'aatiin keessa sin jalaa dhumu waan taateef maqaa isaaniitiin ni kan jalattaa barreessu ni dandee barbaade olaabaa akka barbaadetti barreeffatanii nu katabaa jedha akka beekutu wallahi. Yaada dabalataa. Hayyee. Nashiidaa tokko Ustaaz Ibsaadhaaf kennitu. Fakkeenyaaf. Eeyyeen. Ustaaz Ibsaan yoo barbaade fannootti fannisee biyya keessa sooreni yoo barbaade fuudhee manatti galchee akka godhee barbaadu asirratti namatti affeeree asuma irratti jecha namatti fakkeenyaaf anammaan siistama tokkoon qabaan akka mataa kootiitti. Mala tokkoon qabaan. Malli kan koo yoo nashiidaa jalqabaa naa kennitan akka mala san isin argisiisa. Nashiidaa jalqabaa yoo naa kennitan garuu nashiidaan jalqabaa Ustaaz Ibsaadhaaf haa kennamu mana kan kootti gaa qaanyiidha abbaa manaa naa kennaa jechuun ulfaata. Akkam godhama beeytanii? Nashiidaan kun akka gadhiifamuuf Ustaaz Ibsaan nama as jala jiru keessaa nama 10,000 of qabu nama 10 as naa baasaa jedha nama 10. Nama 10,000 of qabu. Nashiidaa tokkoof jechaadha. Nashiidaa tokkoof namni 10 gaafa as ba'ee jedhee nashiidaan tokko paakeejii tokko ta'ee dhume jecha. 100,000 dhumaa jecha nashiidaan jalqabaa. Yoo barbaade jedhe immoo Ustaaz Ibsaan lakkii amma 150 deemuu danda'a jedhee deemuu danda'a. 200 jedhee 200 deemuu danda'a. Nama 20 fidachuu danda'a. Ustaaz Ibsaan hadda miliyoona iyyuu galalleedha. Haanuma ta'u mee gaduma buufnee siigelee gaduma buufnee akka itti fakkaateen inni haofuu utuu nashiidaa sana fuutanii abbaatti kennitanii abbaan akka itti ooffatutti ooffate bareedaa natti fakkaata. Maashaallah. Yaanni keessan lamaan baay'ee babbareedaadha. Ustaaz Ibsaa maal jettan meesin? Akka yaada kiyyaatti immoo gara mallaqaa dura osoo giiftii dursine maal jettan akka yaadatti? Giiftiin nama giiftii namoonni giiftii keessa nama giiftii kallattiidhaan akkaawuntii asirra jiru kan Ustaaz Imraan Xaahir irratti yaa itti fufuu dandeessu obboleewwan keenya kunoo akkaawuntiin isaanii asirra jira silaahuu rabbiif jettaniiti obboleessa kee. Dhiifama sagalee keessatti turee gaariitti fakkaata. Kan akka Muhammad fa'aa kanatti gidduu sin jalaa seenuu jira dhiifama guddaa. Neetworkii keenya dilee gochaa jira. Namni akka rafaa jiru natti fakkaata. Inshallah dhiifama egaa yoo gidduutti dubbi keessa sin jalaa kutee gidduutti dubbachuunis nama fakkaata. Dhiifama sagantaadhuma kana bareechuuf jecha itti wal harkaa wanna jechuu jira. Abbaan giiftii fidate giiftiidhuma isaa asirratti nuu roobsaa. Giiftiin kophaadha kan giiftii ittiin laalamu. Giiftiidhaan nurkaa nu shawwadiina hin taatu. Inni giiftii abbaan qabaa kennatu inni birrii dhufee birriidhaan nuratti niyyatee inshaallahu ta'ala namoota immoo nu jalaan fixiinaas ilaallee Ustaaz Ibsaadha kennuun qabdan jara boodorra gochuu qabdan ture akka kootti. Milleen sirriidha sirrii. Ustaaz Ibsaa. Ustaaz Ibsaa qabamte moo hin qabamne egaa giiftii jette yeroo jalqabaa giiftii wanti jedhan hin jiru. Giiftii abbaan darbatu haa darbatu. Giiftii abbaan darbatu haa darbatu. Nuti immoo warri as gubbaa jirru kun nashiida takka nuufaa kannanii nashiida tokkicha nuu kannan san akka goonu goonee xumurraa jecha. Akkamittan sila? Naafuu haga amma dura dursa tokkoffaa abbaan manaa osoo jiru wilaayaa mamlakaa namaa keessa ta'anii biyya namaa keessa ta'anii Now perfect. Networking amma sirraatee jira natti fakkaata yoon dogoggoruu baadhee amma sirrii dhabiti. Sirratee jira. Maashaallah. Hayyee. Biyya namaa dhufanii abbaan ta'anii biyya namaa irratti jalqabame Ustaaz Mu'aaz laga kana isaan nuun itti naaseenanii akkasuma tartiibaan itti deemna. Laga kana santi. Bareeda. Video keessa nu guddisaa Ustaaz Mu'aaz. Hayyee tole. Lakki giiftiidhaaf viidiyoon akkanumatti taa'u rakkoon qabu. Okay. Obboleewwan namoonni giiftiidhaan support gochuu barbaadanu jechuudha. Kallattiidhaan jechuudha akkaawuntiin isaanii kun akkaawuntiin kootii miti ana isinitti hin fakkaatin. Ustaaz Imraan Xaahirii.
Itti fufaa. Kallattiidhaan. Nashiidaa kamnaa kennitu. Nashiidaa kamnaa kennitu. Dhaggeessisuu. لا لا أحد أحدين ولد برسا أحد أحدين ولد برسا إسا بودها تاوني بودا VIP تاوني VIP تاوني أكس آية نشيدا توكو متى دري إساجة جودا ميسين تفيلنو كيسين توكو إنا فيرتنو مكا سايمتون مكا متى دري Koreen dubbee kana Koreen tiimiin baay'eedha baay'isa wayyaa natu fuuldura jira malee Koreen tiimiin baay'eedha maashaallah namoota hedduu ta'anis hin hordofaa jiru. Tiimiin salaatii kan jedhu haa ta'uu jedhan inshallah. Allah maashaallah. Maashaallah tabaaraka rahmaan waan ajaa'ibaan naqaqqabeeka. Salaata kana rabbi jamaa'aadhaan hundinuu falaafisu waan ajaa'ibaan naqaqqabeessa waan bareedaa natti kennitanii jazaakumullahu khayran wa ahsanallahu ilaykum. Gama sagantaa kootii tan seenaa warri as jala jirtanu baarakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum obboleeyyan kanko ilmaan kanko warri as jala jirtan ilmoollee dheen gadduman dhale haa ta'u maan rakkoo qaba miti obboleeyyan kanko warri as jala jirtan hundi keessanu rabbi isiniif halaaffisu du'aa'iin isinii godha insha Allahu ta'ala rabbi muraada keessan isiniif haguutu nama meeqan barbaada beektu daqiiqaa qabaa fi daqiiqaa sana keessatti qabu. Abshir rakkoon qabu daqiiqaa meeqa kennitu? Daqiiqaa meeqa? Daqiiqaa 10 maaksimaam jechuudha. Daqiiqaa lamattis xumuruu dandeessa. Tiimii kee aktiviitii tiimii kee qabuudhaani daqiiqaa 5ttis xumuruu dandeessati inshallah. Bareedaadha. Daqiiqaa 5tti illee yoo ta'e bareedaa rakkoon qabu wayyee. Ayyoo obboleeyyan dhaggeeffadhaa daqiiqaa 5 nuuf kennamu. Daqiiqaan 5 nuuf kennamu. Dhaggeeffadhaa obboleeyyan. إن شاء الله تعالى نمني أما نشيدا صلاتي كان كن نقول لك فهموا شرانو بنو إن شاء الله تعالى بريكم كورشانين نما كورانين بربادا كم كورشانين بري توبيا كم كورشانين نما كورانين بربادا كم رباشان تمام بيتنا يا رب إن شاء الله بريكم كورشانين نما كورانين بربادا أبوليان ورب سنيلا في سي بريكم كورشانين هرماتشو بربادانو أسجلكوا تاتي بريسا بري كم أقول عشان جتشوني مو ميكا كتير مو جباب سي أكر ريالة تري بسي ريالة دي بشر إنتو ريالة دي بشر نيجي ريالة دي بافر تور مكان يتشا وان بري ريالة دي بافر كوفيتيان هنگدن ديسا مساهمة وان شر رب سني كنيجر قارون ديسا وجتشون ديسا رب سبحانه وتعالى إسنرها جالته رب إسنرها جالته مكاكي السني في بري هم أوف كبدن بالرئيساس جلت مكاكي السني في بري هم بالرئيس أما أوف كبدن مكاكي السني في بري هم أوف كبدن maka birrii hanga of qabdanii wajjiniin nama 15 qofan barbaadan na barreessaa deemaa isin nama 15 qofan barbaadan nama 10 qofan barbaada birrii 15 nama 10 hin barbaada birrii 15 Muhammad galmee diidamas yoo galchitan rakkoon qabu bareedaadha diidamas galchuun yeroo namni qurashaa isaa guutee duuraa dhaabdan jechuudha barreessaa deemaa maqaa keessanii fi birrii haga kennitan san birriin garuu macarrashaa birrii 15 hin qeebalaan 15 gadi hin qeebalu wallolla بري كما كل شيء ما شان جيدمتنا من السيسة بارك الله فيكم صدمتنا من السيسة ما رب سن الرجالة ريالكم توكو يجور ريالكم توكو صدم يجور ريالكم توكو لينغ ريال بس ديتي فوي أبليين إن شاء الله تعالى نما حتى جا نستران سنين جزاكم الله خير منك يجي سجرتو ننسل بسنا منك يدوات نبسنا إن شاء الله تعالى يا ربنا بجسي جنان نرى قوتنا هنجنا بإذن الله تعالى لهوت عمره دي منام كملا دعاء سني بالعمرات إن شاء الله عمره رتن دعاء سني بدا أكربي بلبل صلاة الرئيس يامس إن شاء الله بلبل صلاة الرا ورجو يا كياما يا بلبل قد صلاة بلبل سنرا ورجو يا كياما يا أكربي سنتاسي ستن دعاء سني بدا وبليان كين ينقام فتشيسنا جزاكم الله خيرا مكاك السني في بري هنجبال لما سنتن سنة أسرت تقل ميسا مكاك السني في بري هنجبال لما سنتن سنة أسرت بريسا جزاكم الله خيرا مكاك السني في بري هنجبال لما سنتن سلا نمني جل نتما ديم كبابيكا نمني سلا وان كان قل ميسو جل نتما ديم كبا بريسا جرو نمني سيقل ميسو تجرات يونا وكاتا سيقوتي ما شاء الله كان أرجع جروتي قالوا نمني سيقل ميسو جرو مال قوت مكاك السني وجن قل ميسا هاي دابد كمري دم فان دربي والله كمري دم فان دربي كمري دم ما كميت برسين ربي يراتي
Jarani Turkii baasina fakkaatee silaa jaratu galmeessaa Isaan hin deebi'u isaan hin deebi'u. Mee jara nama argaa jirtan naa himaa nama argaa jirtan silaa beektaa screenshot godhamaa deemamaa beeku kun. Screenshot godhamaa deema malaa silaa screenshot godhamee kaa'amee akkaawuntii sanaan seentee dubbifta jechaan amma sana. Akkaawuntii sanaan seentee dubbifta. warra kuma shan kennaa jiru. Naam. Nama hedduudha bara kanan jechaa jira bara nama hedduutu kennaa jira. Ayyee dhufaniiru isaan dhufaniiru ayyee. Dhufee jira Nuraan Taahir. Sirreeffama salaamu alaikum. Dhiifama Waalaikum salaam. interrupt nu godha. Ustaazii Mu'az maashaallah obboleewwan keenya ni jechaa jiru koomantii jalatti namni keenya dhiifama naaf godhaati itti yaadee osoo hin taane jireenyuma kana nama dagachiifti asirratti namoota hedduu waadaa seenu waa tokko immoo jechuudha waadaa kana kan seentan rabbiif jettaniiti waan ta'eef jechuudha namni argaadhaaf yookaan waan biraatiif wanni gootan kuni numayyuu maasiyaa guddoo isinitti taati gaarii miti waan ta'eef obboleewwan kiyya nu hundaafuu jechuudha akka ragaa qabachuudhaafis ta'utti barreessitoonni jiru waan ta'eef namoonni waadaa isaan amma jedhan seenuu dandeessan gastii bakka tokko duwwaan godhaati immediately moderator naaf kenna I think Ustaz Mu'az TikTok kanarraa fagaattanii waan dhuftanuuf siistamiin kun abdeetii waan godhuuf dagattan natti fakkaata immediately namoota sana barreessan waan oliin harkisaa gassiirra seenu maqaan kiyya abalu qarshii hangana hin galmaa'a barakallahu fiikum khalas akkasii yoo deemne gaariidha jedhanii famnaa godha akkasii Yaada ajaa'ibaati kun. Yaada ajaa'ibaati. Khalas sii kenneen jira moderatorummaa sii kenneen jira. Muhammad video sana Namni wanta hin jenne hundi gabbu'aa. Namni birrii of qabuudhaan deemne gabbu'aa jedhaan amma gabbuuf na hundayyuu. Hayyee bakki tokko duwwaa haa ta'u namni qarshii 15,000 jechuudha tiimiin Ustaaz Mu'az Naziif jechuudha kitaaba albama ahadun ahad siingilii 8 of jalatti qabate siingilii jalqabaa jechuudha salaat kan jedhu bansiifachuudhaa fi tiimii Ustaaz Mu'azii waliin nan jira namni jettu lakkoofsa 12 barreessi 12 koomantii jalatti 12 gassiiranis hin harkisa maqaa himatta waadaa sana dabalee naa kennaa 12 koomantii jalatti. Ana hayyee bint Islam kottu seeni dafi gasti immediately accept godha okay Asia auris kaza lakin account is hima okay wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh okay account alaikum salam Maal jette? sagalee kee xiqqoo obboleetti eenyu jette Guyyaadii jama booda birrii 15,000 galistu abbaa hajji. Adii kan hin qabu Feesbuukii Muhammad. Follow deebisaa fi Imraan Taahir akkaawuntii Imraan Taahir follow deebisaa fi. okay follow siif deebiseen jira akkaawuntii isaatiin Ustaaz maqaan kee already asirratti ni galmaa'a maqaa kee bint Islaam lalisee galmeessiin qarshii 15,000 guyyaa 20 boodaa jette obboleettii keenya biyya kan jirta hayyee Dubaay jirti bint Islaam nama jalqabaa tiimii Ustaaz Mu'az Naziif jechuudha albama ahadun ahad jedhu keessa siingilii tokko nu bansiisuudhaaf tiimii jalqabaa taatee jirti bint Islaam galatoomii bakka bee rabbi dachaa siifa godhu Galatoomii mubaada kee rabbi siifa godhu obboleewwan kiyya Facebook irratti ni argattu namni tokko maqaa si galmeessa maqaa si galmeessitanii خلاص مقاسي قال السنان جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم الدين وغلطوني بنت الاسلام جزاك الله خيرا ربي لما خيري درتي نما هند درس ربي سي اساسو نما لما فابربان بارك الله فيكم نما لما فابربان نما لما فابربان اكاونتي يرو تو كومنتي يلا تو بوليوان نموني فاست سيبي نموني دندي سنجو ليتس جو كما كودا سن نما لما فابربان كوبيتا ريدي تا كيبورد دي كسن ديما دندني توكو شن افور Sadiq oppoftanii lama tokko okay gama akkaawuntiitti seenna baankii daldala Itoophiyaa yookaan የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ yookaan commercial bank of Ethiopia 1,000 barreessaa qabadha akkaawuntii qabadha 1,000 28 1,028 65 54 46 Imraan Taahir jedha irran isiniif deebi'a ammallee 1,028
jaatamii shan shantamii afur jaatamii afur. Komentii jalatti. Kuma tokko 2865 kuma tokko 2865 kuma tokko 2865 komentii jalatti kuma tokko 2865 shantamii afur jaha jaatamii afur jaha jaatamii afur. Kuma tokko 28 jaatamii shan shantamii afur jaatamii afur. Perfectly mention godhaa qoy maqaa isaa. Okay, Imran Tahir. Baay'ee dogongora barreessaa jiru sirriitti sheekii godhaa Muhammad sirriitti sheekii godhaa dogongora barreeffamaa irra jalatti sheekii godhaa. Kabira ammoo galii harka dhibbaa argachuu dandeessan galii harka shan argachuu dandeessan. Dhiifama inshallah. Akkasitti waan barbaadame argachuu dandeessanii xiqqoo ishii isinirra kibiraa qabaa laatan beeku ani kibiraa kana yoo qabaadhe ammanatti illee miti. Laakiin akkasitti waan barbaadame hin argattanii daqiiqaa amma kana keessatti nam tokko qofa inni iyyate. Otoo tokkicha dhaabdanii daqiiqaa lamaaf namni maqaa mu'aaziin qofa maqaa mu'aaziin ana kelee jedhe komentii qofa nu barreesse utuu nu sajjaltanii wallaahi bakka gahamu geenya jechuudha. Akkasittiin garuu waa tokko jechuu hin dandeenyu. Tolee namoota amma kana qabannee jechuudha. Kanaafuu amma sanan jedhaa jira baanis maqaa akkaawuntii qabataa deemuudha sii galee. Hayyee akkaawuntiin komentii jalatti sirrii namti. Nama ol baasna yoo jenne nama ol baafna yoo nam tokkichi yoo kamti qaatee jedhee qaa hedduu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkaawuntiin asirra jiru gosa lamatu jira. Baankii Daldala Itoophiyaa fi Baankii Awaash. Baankii kan Daldala Itoophiyaa al tokko dhaggeeffadhaati. Akkuma jirutti namni qabatee bakkatti yeroo tokko waan kana galchaa deemee birqarshii amma kana yoo jedhaa deeme sa'aatiin keenya nu jalaan dhumu jechuudha. Tokko tokkoon haala kanaan haala neetwoorkiitiin waan jedhuun xiqqoo nu jalaa gatii harkifateef namni iyyatu achumatti akkaawuntii kana qabatee qarshii amma kana jechaa galchaa deema jalaa jechuudha. Kuma tokko akkaawuntii qabadhaa. Akkaawuntii nigdi baankii Daldala Itoophiyaa yookiin nigdi baankii jechuudha. Kuma tokko 28 65 54 66 4 baankii Daldala Itoophiyaa. Amma sirran deebi'a. Kuma tokko 28 65 54 66 4 baankii Daldala Itoophiyaati kun. Taansuudhaan immoo baankii Awaash jechuudha. Nama dubbisuudhaaf deemaa jiru. Duwwaa tokko 42 57 13 38 63 duwwaa. Irraan deebi'aa baankii Awaash duwwaa tokko 42 57 13 38 63 duwwaa. Barakallahu fiikum. Kan irratti namni galchee karaa danda'een walitti sirgee akka gargaaramu gochuu danda'a jechuudha. Hedduu bareedaadha. Sagantaan koo gaanatti deebi'ata amma. Sagantaa kootti deebi'ata dhaggeeffadhaa warra jala jirtan. Warra jala jirtan. Akkaataa wajjiniin goona jenne akkaataa niin goona jenne amma nan gaafadhaa yeroo nan gaafadhee jedhee nama lakkoofsa barreessan jalaanaa barreessaa deemtu. Jalaanaa barreessaa deemtu. Namni birrii 15,000 kaffaluudhaan nama lammaffaa ta'uu barbaaddu lakkoofsa 15 barreessi 15 barreessi 15. Bismillah. 15 barreessaa 15 barreessaa. Okay. 15 yaarsii lij kan jedhu kana. Namni tokko seenira Abdii Oromoo. Hayyee Abdii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Asallee turuun dhufnee hunduma keessan rabbiif jettan jaalladha. Akka ustaad ibsaa sanii 15 daqiiqaa 5 booda galcheesanii erga. Maammee siifan erga keessa. Inshallah. Ayyee maashaallah. Duratti gargaarsaan beekama. Ayyee maal jettan Ustaaz Ibsaa?
Fattaanyi dha wallaahi. Egaa shamboo dadheellee lammaffaa maqama Ustaaz Mu'aazirratti galcha. Warra galmeessa. Laala dhaggeeffadha Ustaaz Ibsaa dhaggeeffadhu Ustaaz Ibsaa. Riskiin si jalaan dhufte fiigaa dhufte duran dhaabbatinati. Kabakka keetii isa kuma 15 irraa kabaltee jirta. Fiigaa dhufte deeqa shan qofa miti. Rabbi isaa kadhabisu abdi jazaakallahu khayran wa ahsana Allah ilayk. Maashaallah abdi keenya galatoomi rabbi dachaa dachaa siif haa godhu bro. Ulfaadhu wallahi kabajaa rabbi sitti godhu rabbi si haa kabaju umrii dheeradhu galatoomi siin jenna. Nama biraas ol nu harkisaa. Okay, thank you bro. Ammallee lakkoofsa 15 nama sadaffaa ta'e. Tiimiin Ustaaz Mu'aaz lakkoofsa 15 kuma 15 lakkoofsa yeroo argitan wal harkisaa isin. 15 yeroo argitan wal harkisaa. Kan diidama barreessaa jiru kun kuma diidama natti fakkaata. Okay, kottu jedhi tokkoon argadhe qoy jabaa wayin argadhe fakkaata. Ziizoo Baalee jira. Ziizoo Baalee bidiree jechuudha. Inni sajjala jira diyaaspooraadha biyya baay'isawee kanarraa jechuudha. Tiktookii kana jeequun beekama. Hadhamee asirratti haa hirmaatu Ziizoon. Hadha riikardii garii geemii irratti leenca ergaa. Kottu Ziizoo 15 si harkiseera. Accept godhi dafi. Maafuus tamaam. Namni wayii kuma 30 jedhee ture. Ummuu Hikmaan ta'u kuma 30 jettee turte. Walaakin namni gastii guutee jira sii galee. Okay, accept obboleewwan networking keessan bakka bareeda jirurra taa'aadha kaafilis. Yeroo isin accept goonee jenna networking keessan naanna'aa jira jechuudha. Seenaan jiru gastiirra waan ta'eedhaaf networking bakka jirurratti dhaqaatii gastii